Jirra jirtu kabajamtootaa fi hordoftoota reediyoo madda nageenyaa nagaan keenya lageen tabbeen qaxxaamuree bakka jirtan maratti sinaa ga'u jecha oduu kan sin dhageessisu an Alii Odaati. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Amaaraa Aganyee Tashaagir dargaggoonni duuluu danda'an hundi guyyaa boruu irraa eegalanii akka gara dirree waraanaatti duulan gaafatan jechuun miidiyaan naannichaa gabaasee jira. Meeshaa waraana mootummaa kanneen hidhatan dhuunfaadhaan kan hidhatanii fi dargaggoonni dirqama kana bahuuf dandeettii qaban hundi guyyaa boruu irraa eegalanii akka duulan jedhanii jiru aanga'ichi. Afaaniin milishaa Amaaraa qofa jajaati liyyuu haayiliin Amaaraa tokko humna addaa Oromiyaa 10 caalti jechaati gama kaaniin nuuf dirmadhaa jedhanii iyyachaa jiru. Miidiyaan naannichaa ibsa pirezidaantichi kenneen eeruun akka gabaasetti gareen TPLF waan qabu hunda duguggatee itti fayyadamuun sochii haleellaa gaggeessaa jira. Kanaan dura qaamoleen hawaasaa hundi akka cinaa isaanii hiriiran kan gaafatan qondaalli kun abbootii qabeenyaa fi jaarmiyaalee daldalaa dabalatee deebiin hawaasa irraa argatan jajjabeessaa ta'uu himan. Yeroo rakkatan ummatatti iyyaa fi gaafa rakkoo bahan sabaaf sablammii biyyattii ajjeesisuu fi gidirsuu irratti wal kakaasu. Osoo lolli kaabaa as gulufaa jiru diinummaa guddaan lafa karrayyuu saamsisaa jiru. Lolli kun lola olaantummaa saba Amaaraa akka ta'e ummanni keenya beekee yoo kan dirqiin dhufu ta'e gara waraana isaa wobootti akka dabalamu ergaan darbaa jira. Godina Walloo aanaa baatee magaalaa hanga baadiyyaatti hojjettoota mootummaa hunda akka lola kana irratti cinaa dhaabbatan bilxiginnaan naannoo Amaaraa dirqama itti kennee jira. Milishoonni hundi akka lola irratti hirmaatanii fi warri waajjiraalee keessa dalagan immoo dirqamaan qarshii akka irraa kutamu jedhamee ajaji darbe. Garuu uummanni yeroo diddaa agarsiisu namni dide hojii irraa gaggeeffame jechuun doorsisaa jiran jedha maddi keenya. Milishaan hundi lolaaf ergamanii jiru. Uummanni keenya lola isa hin fakkaanne irratti akka aarsaa hin kaffalle ergaan roga hundaan darbaa jira. Hooggantootni fi miseensonni ABO mooraa waraanaa Awaash Malkaa sa'aa jiran konkolaataatti fe'amanii gara hin beekamnetti geeffaman. Kolonel Gammachuu Ayyaanaa, Jaalle Lammii Beenyaa, Jaalle Battee Urgeessaa, Jaalle Daawit Abdataa fi gaazexeessitoonni ABO dabalatee hooggantoonni fi miseensonni ABO 61 ta'an kanneen mooraa waraanaa Awaash Malkaa sa'aatti hidhamanii turan guyyaa har'aa konkolaataatti fe'amuudhaan gara hin beekamnetti geeffamuu dhagahame. Mooraa keessaa fe'anii baasuu malee gara akka geessan hin baramne. Aanaa Jillee Dhummuugaa ganda goodaa keessatti bilxiginnaan bulchitoota gandichaa qabanii hidhaatti naqanii jiraachuun dhagahame. Akka ergaan nu gaheetti bulchaa gandaa irraa kaasee hanga sadarkaa olaanaatti qabanii hidhaatii jiru. Namoonni hidhaman kunniin Aliyyi Kaabuu, Aliyyi Usee Alii, Muusaa Aliyoo yoo jedhaman yeroo ammaa kana mana hidhaa magaalaa Sanbatee akka jiran beekame. Godina Shaggar Lixaa aanaa Abuuna Ganda Barat keessatti waraanni ergamtuu PP kan mataa shiftaa Abiyyi Ahmediin durfamtu qotee bulaa Oromoo nama obbo Addunyaa Amantee jedhamu ajjeesanii gatan. Obbo Addunyaa Amantee qotee bulaa jiraattota naannoo biratti jaalatamaa fi kabajamaa sabboonaa Oromoo fi abbaa maatiiti. Waraanni shiftaa Abiyyi Ahmediin durfamu Shimallisiin bobbaafamu qonnaan bultoota Oromoo mana irratti gubuu ajjeesuu fi saamuu akkasumas hidhee dararaa kan jiru yoo ta'u, yeroo ammaa kanas qabsoon ilmaan Oromoo qaaliin lubbuu isaanii qaalii wareegamni woboo cinaa hiriiruudhaan falmaatti kan jiran rifachuun ijibbaataan namoota ajjeesaa jiraachuun beekame. Maatii obbo Addunyaa Amantee firootaa fi hawaasa Oromoo gaddi qonnaan bulaa kun itti dhagahamee fi jajjabina hawwaa lafee isaatiin akka Oromiyaan bilisoomtuuf qabsoo akka jajjabeessitan ergaan darbee jira. Naannoo Sumaalee fi Affaar lola wal waraansa jabaa wal gashuu gabaafame. Lola kana sababeeffatuun dargaggoonni Sumaalee karaa cufuu fi hiriira dhageessisaa jiran. Ammaan duras mootummaan bilxiginnaa uummata keenya dirqisiisee waraanatti ergaa jira jechuun mormii isaanii dhageessisaa turuun ni yaadatama. Namoota sababa isaaniitiin sagalee ta'an kan pirezidaantiin naannoo Sumaalee Mustafaa Mohammed deeggartoota TPLF qabnee to'annaa jala oolchinee jirraa jechuun dubbatanii jiru. Baha Oromiyaa godina Harargee Lixaatti raayyaa ittisa biyyaa deeggaraa jechuun hawaasa ifaafuu caamsaa miidhee jiru irratti sangoota 97 fi re'ee 277 fuudhanii gara naannoo Amaaraatti kan geessan akka jiran gabaafame. Uummanni kun sababa boonaatiin kan raafamaa jiranii fi akka gargaarsaa tattama isaan barbaachisu qorannoo dhaabbata nyaata osoo ibsaa baasaa garuu bilxiginnaan naasuu takka malee uummata
qorqaa jirti. Daawwattoota keenya oduulee biyya keessaa kana fakkaatu oduu biyya alaa Said Dawwee waliin turtii gaarii. Oduu biyya alaa keessaa immoo Taanzaaniyaan talaallii COVID-19 doozii miliyoona 1 caalu US irraa argatte. Gosi talaallii Taanzaaniyaan argatte kun Johnson and Johnson kan jedhamu yoo ta'u karoora US doozii miliyoona 25 ardii Afrikaa arjoomuuf qabatte keessaa kan argamedha. Taanzaaniyaan erga pirezidaantiin biyyattii waa'ee kooroonaa vaayirasii irratti shakkii qabaachuun maqaan isaanii ka'aa ture Jookmaak Fuuliin du'anii ji'a 4 booda duula talaallii eegaluu isheeti. Talaalliin kun yeroo tokkoon kan kennamu wagga ta'u hospitaalota biyyattiitiif bilisaan hirama. Namoota gara biyyoota alaa imaluuf barbaadaniif garuu kaffaltiidhaan kennama. Taanzaaniyaan bara darbe keessa ragaa kooroonaa vaayirasii wal qabatu ibsa hin turre. Kanaaf lakkoofsa namoota vaayirasichaan miidhamanis ta'e kanneen talaallii fudhatan beekuun hin danda'amne. Haalli kun garuu bara pirezidaantii Saamiyaa Suluhu keessatti jijjiiramaa jira. Biyyoota Afrikaa keessaa hanga yoonaa talaallichi sagantaa Covax jalatti kan hin ajajatin jiran Eertiraa fi Burundiidha. Mootummaan Afgaanistaan loltoonni Taalibaan magaalota kan to'anne dhaabuuf yaalii taasifamuun sanbata duraarraa kaasee guutuu biyyattiitti labsii sa'aatii darbaa labsee jira. Magaalattii guddattii Kaabulii fi naannolee lamaan irratti halkan sa'aatii 4 irraa kaasee hanga barii sa'aatii 10tti socho'uun dhorkaadha. Wayita loltoonni idil addunyaa biyyattii keessaa ba'aa jiran kanatti lolli waraana mootummaa Afgaanii fi hidhattoota Taalibaan gidduutti taasifamu baatiiwwan lamaan darbanitti dabalaa dhufee jira. Gareen hidhattoota kun walakkaa daangaa biyyattii to'atee jira jedhama. Loltoota US achii ba'aa jiraachuu hordofuun ariitiidhaan sochii kan eegale yoo ta'e naannolee baadiyyaa dabalatee iddoowwan hedduu to'atee jira. Taalibaan garee Islaamaa ganna 20 ture weerara US aangoo irraa dhiibaman yoo ta'an yeroo ammaa kana daandiiwwan gurguddoo dhiyeessii dhaabuuf dandeessanis to'achuutu himame. Konkolaataawwan deeggarsa namoomaa fe'an sababii wal waraansa loltoota mootummaa fi humnoota Tigraay jidduutti gaggeeffamuutiin gara naannoo Tigraay akka hin galleef danqaatti ta'eera. Dhaabbati biyyoota gamtoomanii UN naannoo Tigraay keessatti namoota miliyoona 5 deeggarsa namoomaa akka barbaadan hime. Deeggarsi maaliif qaqqabuu dadhabe kan jedhuuf deeggarsi namoomaa hatattamaan barbaachisuun himamulleen baatiiwwan hedduu darban muraasa garuu gara naannichaatti deeggarsa geessuun baay'ee rakkisaa ta'ee jira. Taateen kunis waraana baatiiwwan 8 darbaniif raayyaa ittisa biyyaatii fi humnoota TPLF jidduutti gaggeeffame hordofuun kan mudatedha. Ammaan tana ammoo walitti bu'insichi gara naannoo ollaa Affaaritti ce'uun daandiin gara Tigraayitti geessu kan biraa irratti rakkoo uumaa jira. Walitti bu'insa dhiyeenya kanaanis namoonni kuma hedduun qe'eerraa kan buqqa'an yoo ta'u deeggarsi namoomaa caalaa kan hatattamaa taasiseera. Naannoo Tigraay keessatti keessattuu bakkeewwan amma tasgabbii qabanitti deeggarsa qaqqabsiisuun ni danda'ama. UN akka tilmaamettis naannichatti amma uummata parsantii 75 ta'u qaqqabuun ni danda'ama jedha. Baatii caamsaa keessatti lakkoofsi kun parsantii 30 qofa ture. UN ammoo keessattuu iddoowwan qaqqabuuf rakkisaa ta'an dabalatee kuusaan gargaarsa namoomaa dhumaa jira jedhe. Baatii kanatti konkolaataawwan deeggarsa namoomaa fe'an al tokko qofa gara naannichaa galuu danda'an. Konkolaatonni 54 kan nyaataa fi deeggarsa bu'uuraa biraan fe'an adoolessa 12 naannicha galan. Kunis nyaata ji'aaf barbaadamu keessaa parsantii 1 qofaadha jedhan Samantaan Paawar dhaabbata USAID irraa. Akka UNitti fedhiin deeggarsaa jiru guutummaan guutuuf yoo xinnaate konkolaataawwan 60 guyyaanitti Tigraay qaqqabuu qabu jedha. Oduu ispoortiitiin immoo Oloompiikiin Tookiyoo Tuuniziyaa Afriikaaf meedaaliyaa jalqabaa argamsiiste. Lammiin Tuuniziyaa Ahmad Hafnaawii dorgommii bishaan daakuu meetira 400tiin meedaaliyaa warqii yogguu argatu Ahmad Kaliil Jeenduubii ammoo teekwaandoodhaan meedaaliyaa birrii argateera. Eegaa hordoftoota keenya oduuleen biyya keessaa fi alaa qindeessinee simbiraan gahaa turre kana fakkaata. Kan qindeessee simbiraan gahaa ture Said Dawweetii fi Umar Sabaati. Gama teeknikaatiin kan nu faana ture Muhee Callaa odeeffannoo guyyaa baruutiin hanga walitti deebinutti nagaan tura.